jiru wallahi keessa hin jiru. Ol qabu kaa eega guutuu. Oi na gube kiyya. No kiyya na gube wallahi na. Ani siuta si nyaachisa. Ani siuta si nyaachisa. Hayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii maatiin wal haa barru hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahman isin wajjin haa jiraatu isinii jenna. Har'a waan ajaa'ibaa tokko waan takku dalageen beekin tokko hojjedheen beeku hojjetu edha try gochuu edha. Kanaaf na hordofaa isiniin jedha like share subscribe gochuun dagatina pizza hojjennaa. Pizza keen walumaan hojjennaa nu hordofaa. So maal goonaa jalqaba irratti bishaan xiqqoo ho'aadha. Bishaan baay'ee ho'aa miti. Xiqqoo meesii bishaan labbi jedheettiin yarri. Isa san hin qopheeffannaa san booda kaameraa itti nadha jechuudha. Kaameraa itti nadha. Kaameraa akkuma barbaaddani ani hin beeku akka isa. Yeroo ana kuma hin ta'a jedhee yaadu dhugamatti hojjedhee waan hin beekne. Itti naqaa deebi'ee sukkaarallee mankaa walakkaa isaa mankaa shaayii walakkaa itti nadhaa. Sukkaarri immoo xiqqoo mi'aa wayii haa kennuufi san booda waliin dhoofna jechuudha. Babiliin akka ani barbaadu sanitti yaane garuu bareeda wal fudhatee rammeessisa. So amma maal goonaa harcee itti naqanna jechuudha. Harcee maal goonaa harcee fi zayitii xiqqoo isii itti naqna. Zayitii kama qabdan fayyadamtanii irra caalaa filatamaan olive oil yookaan immoo kan irraa orgaanikii ta'e fayyadamuu hin dandeettanii. So harcee itti naqannee amma bishaan keenya kaameraan walitti ennaa godhasa itti nanna isaan waliin dhoofna jechuudha. Harcee keenya ammaaf maankaa waliidha. San booda xiqqoo erga maankaa waliin gadha'ee booda eenyutti godha jechuudha. Akka kun akkuma harceen ol fudhata. Sirriitti miciinee akka inni laastikii ta'utti hojjechuu qabna jechuudha. Okay, kun akkanatti akka argitan kana bareeda isaa ta'eera. Baay'ee bareeda isaa ta'e. So amma maal goonaa bareechifnee walitti dachaafnee qubaan keessa isaa kanatti akkanatti walitti dachaafneeti saanii keessa kaa'annee sa'aatii tokkoof tursiifna jechuudha. Akkanatti erga tolfannee booda namni gariin fooxaa itti uffisa. Moor waraqaan illee bareeda akkana waraqaa akkanaa kanatu jira. Haphii jechuudha. Isatti uffiftanii akka fuula seenetti ashabbii akkanatti bareechitanii keessanii sa'a tokkoof akkanatti tursiifnee walitti dachaanaa jechuudha. Kunoo akkuma argitan maashaallah baay'ee bukaa'eera. Ajaa'ibaaf sa'a tokko booda jechuudha kuni. Kana lixii irra deebinee ammallee miiksi goonaa akka inni deebi'eetiniin hirribaa ka'u jechuudha. Rafeera kun No, rafin jedhamu ka'ee already rafin kaduraasanii. Kaduraasanii? Yaa kun amma ka'ee jira gartee akka jiru. Maashaallah. Maashaallah. Abbaa mana akkanaa isin yaa kennu. Bareeda ta'eera. Hunda keessanii. Dhala. Kan amma tokkochuma guutamu? Kun amma laman ta'a. Soota. Lama ka ajaa'ibaa ta'a kun. Faamilii baay'een qabnu. Yaa kun amma lama ka ajaa'ibaa ta'a. Adda qoonna jechuudha. Amma kun deebinee sa'a tokko booda deebinee asirratti kun paanii ani irratti hojjechuu jechuudha. Kanarra finceessina. Lixiin keenya immoo bukaa'eera. Baay'ee bareeda. Wallahi keessa hin jiru. Ol qabu kaa eega guutuu.
perfect circle. Mulaa illee miti agarra. Amma kun ganaa itti bukaa illee beekta ganaa itti fuufuuta ta'u maali? Already bukaa hin geessine. So amma Bukaa'eera garuu amma bakka ganaa pizza nyaachuun pizza. Like godhaaf guyyaa muraa hundaa naa hojjetu. Waan biraatiif laalame. Agartanii maashaallah. waannan Mechi sirri daf mee. Okay, amma oovanii kenna dura ho'ifne firiijiitii gubbamu jala seeftiin murteessaadha akka harki isin hin gubanne yoo gootan eeggadha. Jalaa gubate. Oh my god. Guban bareeda jira. Darasa gahe. Wanti kun bilchaate? Abdi. Guys, arrakkate wali. Koo anatti dura si yonnaa bula. Ka hojjates gaheen ka jedhee aayisuus itti agarsiis. That's good. Yaa. Anas ilaala kaa'ee sun. Keetinya wala jannah. Bismillah. Agartanii? Sooftiidha malee piizaan yoo kaasanuu jalqaba. Hin beektanii sin hunduu. I think Bismillah. wannaatti guddiseera. Soosii xiqqoo itti guddiseera. Soosii itti guddateera. Ani itti mee ture. Maashaallah wallaahi maashaallah. Ho'aadha. Saniif Ho'a maarree nyaataniin ho'aadha. yaa nyaatanii ho'a saniif sirrii hordofachuu waan nana godhu. Haa nyaannu jechuuf gororri afaan isin jigaa. Ay bal. Wanyaa. Oy na gube kiyya. No kiyya na gube wallahi na gube. Ani si utasi nyaachisa. Ani si utasi nyaachisa. Hey. Hele. Hey. Ani itti xaareetiin hin jedhu. No, narratti onnaa jettaati kun narratti moodii qabatta. Wallaahi ajaa'ibaati. Dhugamaan jechuun takkuu godheen beeku first time. Bisiillee nan gargaara. Ana itti hime. Eraa. Wallaahi itti himnu kan ofii kiyyaa hojjedhe. Ana itti hime guys. Kunuyyuu kadhumarraa kun qararam jala. Ofirraa qabdaa soosii asirra. Itti guddisuu isaarraa. Maashaallah baay'ee bareeda. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Nyaannee fidhee maatti agarsiisna gabataa kana. Nyaata ajaa'ibaati kana mara fixuun hin dandeenyu. Waan ganaa nyaachuudha. Kanaaf waan haarawaa tiraay gochuun No haarawaa miti hojjanna. baay'ee bareeda jechuun anaaf haarawaa. Isiin hojjetti yeroo hedduu. Garuu anaaf Moor kiyya caalee argame wallahi kiyya caalee argame. Anu akka isaa kana hojjedheen beeku. Maashaallah. Kanaaf maashaallah waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna.
ላይክ ሼር ሰብስክራይብ gochuun dagatina Assalamu alaikum wa assalamu rahmatullahi alaikum wa wa rahmatullahi barakatuh. wa barakatuh